Samii Burunaay jalatti wanti hundumtuu ajaja isaaniitiin raawwatama. Pirezidaantiin, ministeerri muummee, manneen murtii waliigalaas hundumtuu barruu harka isaanii keessa jira. Isaaniif ta'uu kan dide maatii hundeessuudha malee qabeenyi haala jireenya baay'ee qaniin hundumtuu milkeeraafi. Hooggantoota addunyaa kana keessaa akka isaanii qabeenyaan kan guutame hin jiru kan jedhamuu fi mootiin Hassanallaa Bookiyaan qabeenya doolaara biiliyoona 30 ol ni qabu jedhamee akka tilmaamamu dhaabbanni qabeenya namootaa fi dhaabbilee qoratu Forbes ibseera. Masaraa mootii warqii irraa hojjetame keessaa kan jiraatan mootiin kun jireenya qananii jiraachuu fedhu. Konkolaatotaa fi jaalala guddaa kan qaban mootiin kun addunyaa kana irratti akka isaanii konkolaataa nama qabu waamaa osoo jedhamtanii argachuu hin dandeessanii. Kabajamtoota maatii Mashwalakiyaa, namni kun konkolaatota meeqa qabaa jedhamtanii osoo gaafatamtanii deebiin keessan maal ta'a? 100, 500 immoo 1000. Mee osoo baay'atee jedhamee namni tokko konkolaataa hagam qaba jettanii yaaddu? Kabajamtoota maatii keenya, tilmaamni keessan 100, 500 yookiin 1000 yoo ta'e dogoggortaniittu waan ta'eef mee isinitti haa himnu. Seenaa guutuu kana Mashwalakiyaa Tube afaan Oromoo irraa ni argattu.